Nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa faarfataa Gammachuu Shumiin jedhama. Leenjii faarfannaa karaa YouTube'ii Gammachuu Shumii Official yookaan Booneenkoo Miidiyaa jedhu kana fuula keessanitti barumsa itti fufaadhaan argameera. Gara barumsan guyyaa har'aaf qabadheetti utuun hin darbin dhaamsinan isiniif dabarsu namoonni chaanaalii kanaaf maatii taatan namoota biroo akka qaqqabuuf sheer gochuu hin dagatinaadha. Laayik gochuu yaada keessanis koomentii barreessuu hin dagatinaadha. Maatii kan hin ta'in immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii akka taatan kabajaanan isin gaafadha. Odeeffannoo dabalataatiif liinkii yookaan geessituuwwan cina koo maddii koo jiran kana fayyadamuudhaan argachuu dandeessu. Kan telegiraamii, kan tiiktookii, kan feesbuukii koos achirra isinii kaa'een jira. Tole kallattumaan gara barumsa keenyaatti kan darbinu ta'a. Har'a walii wajjin kan daallu shaakala sagalee yookaan vocal exercise maalummaa isaa fi dandeettii namoota shaakala sagalee qabanii yookaan vocalistis skill kan jedhu irratti ilaalla walii wajjiniin. Maalummaa shaakala sagalee kan jedhu qaama keenya irratti kan hojjetamu ta'uu isaati. Shaakalli sagalee qaama keenyaan hojjetama, qaama keenya irratti hojjetama. Fakkeenyaaf yoo ilaalle qilleensa baasnee galchinu irratti, hargansuu keenya irratti kan hojjetamu jechuudha. Sochii qaama keenyaa fakkeenyaaf arraba keenya irratti jechuudha. Sochii hidhii qubeewwan dubbifamaas ta'ee dubbachiistuu irratti taasisnuun funyaan, garaarra, laphee, morma keenya, kokkee, sammuu, afaan, somba, diyaafiraamii fi kan fakkaatan irratti kan shaakalamuudha jechuudha. Qaamolee keenya amma maqaa dhoofne kanaan shaakallaa, qaamolee keenya amma maqaa dhoofne kan irratti shaakallaa jechuudha. Kanaaf shaakalli sagalee kan keenya irratti kan hojjetu jechuudha. Itti aansuudhaan dandeettii vookaalistootaa haa ilaallu. Dandeettiin vookaalistootaa maal fa'a? Tokko kissaga isaanii beeku. Kissaga jechuun reenjiidha. Fageenya sagalee nuyi baasnu piichii yookaan sagalee ol ka'aa fi gadi bu'aa jechuudhaan fayyadamna. Karaa biraatiin gosoota sagalee keenyaati, ramaddii sagalee keenyaati, madda sagalee keenyaati. Tokkoon isaanii kutaa itti aanu irratti ilaalla. Inni lammaffaan maalin? Dandeettii vookaalistootaa hargansuu isaanii to'atu. Hafuura gara keessaatti fudhatanii fi hafuura gara keessaatti gara alaatti baasan ni to'atu. Hargansuu isaanii to'atu jechuudha. Akka malee hin harganan, hafuura baasan hin xumuran, hafuura fudhatan hin dhaban, yeroo itti harkaan hanqatu hin gabaabbatu jechuudha. Hin anfanaman, hin ukkaanfaman. Karaa biraatiin humna sagalee isaanii to'atu. Sadaffaa irratti humna sagalee isaanii to'atu. Sagalee baasuu yookaan immoo faarfachuu jalqabanii hamma xumuranitti sagaleen isaanii humna qabaa jechuudha. Harkaa dadhabaa, miidhagina isaa gadhiisaa hin adeemu. Kana jechuun yeroo dheeraadhaaf faarfachaa turuu danda'u jechuudha. Vookalistoonni warri shaakala sagalee hojjetan. Afuraffaa irratti qaama isaanii to'atu. Madda sagalee isaanii, ramaddii kissaga isaanii waan beekaniif to'atanii faarfatu. Sagalee isaanii beeku. Akkasumaan mormi isaanii kallattii barbaadetti hin jallatu. Akkasumaan afaan isaanii hin bananii, yoo banan qaama isaanii to'achaa banuu, yoo hafuura fudhatan qaama isaanii to'achaa fudhatu, yoo utaalan qaama isaanii to'achaa fudhatu. Madda isaanii waan beekaniif madda sagalee isaanii, sagalee isa baasan sana irratti qaama isaanii to'achuudhaan sagalee isaanii baasuu jechuudha. Shanaffaa irratti filannoo faarfannaa beeku. Faarfannaa faarfatan sana jechoota fayyadamaa jiran muuziqaa isaa kissaga yookaan ramaddii sagalee isaaniitiin filatanii faarfatu malee kanuma argan filatanii faarfatan. Kana jechuun otuun faarfatanuu sagaleen gidduutti harkaa qallatee waan ta'an hin dhaban. Sagaleen gidduutti harkaa furdatee waan jedhan hin dhaban. Sagalee isaa, faarfannaa isaa, muuziqaa isaa hunduma filatanii faarfatu jechuudha. Ja'affaa irratti dandeettii vookaalistootaa maalin? Ilaaltuuwwan muuziqaa hundumaan wal beeku. Tokkicha irratti hojjetan. Ilaaltuu jechuun afaan Ingiliffaatiin iskeel isa jedhamudha. Iskeel isa jennu sana. Muuziqaa fi meeshaalee muuziqaa hedduu wajjiniin walitti dhufeenya gaarii qabu. Tokko qofa irratti inni xiyyeeffatan.
tokko qofa irratti hin hafan iskeelii hunduma irratti hojjetu. Iskeelonni waan akkamii fa'aatu jira biyya keenya keessatti yookaan kan fayyadamaa jirru kan jedhu kutaa itti aanu irratti kan waliin ilaallu ta'a. Dandeettii vookaalistootaa inni dhumaa kana nan qabadde keessaa ofitti amanamummaa qabu. Waa'ee waan faarfatanii fi sagalee isaanii irratti sodaa tokkoon qaban, yaaddoo tokkoon qaban, of to'achuu danda'u, dammaqoodha jechuudha. Kanaaf dandeettii vookaalistootaa tokko sagalee isaanii beekuu, reenjii isaanii beekuu, lammaffaa hargansuu isaanii to'atu, sadaffaa humna sagalee isaanii to'atu, afuraffaa qaama isaanii to'atu, shanaffaa filannoo faarfannaa beekuu, ja'affaa ilaaltuuwwan muuziqaa hunduma wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu, torbaffaa irratti ofitti amanamummaa qabu.